Nagaafi araarrijaalee waaqayyo haala qabatan hundumaatti nagaadha galata waaqayyo waaqa nagaa nuuf laateef galanni ulfinni guddaan haa ta'u maqaan Yesuus Kiristoos haa kabajamu haa eebbifamu waaqayyoodhaan eegamne namarraa ta'anirra waaqni nu eegee ulfaatu baga eegamtan ammas immoo bara jiraattan hundumaatti waaqayyo sinaa eegu sinaa tiksu sinaa gargaaru jechuun nan jaalladha. Inna sagaleen kun nagaama jedhee yaadamaa itti fayyadamee hin jiru xiqqoo bilbilinarraa siqee waan jiruuf yoo sagaleen gadi bu'e sinaaf obsaasiniin jechuun nan barbaada. Waan hundumaatti guyyaa eeguun ba'eessa waan ta'eef isiniin jechuun barbaada. Egaa kaayyoon miidiyaa kanaa inni ijoof inni guddaani dhiifama na jalaa socho'ee inni guddaaf inni ijoon dhugicha dhugaa bahuuf jedha. Dhugaan immoo dubbii wangeela kana keessa jirudha. Dhugaadhaaf dhugaa ba'uu isa dhugaa ta'e sana darbanii dhugaa ba'uu dhaloota biraan geenye biraan ga'uu dhaloota dhaga'ee mana isaa keessa jiru immoo ammayyaanni waaqayyo nama baay'eetti barsiisuu kaayyoon miidiyaa dammeetuu kun jechaadha. Kana malee waan biraa hin ilaallatu waaqayyo sinaa eebbisuu kan nu hordoftanii kan maatii taatanii yeroo viidiyoon kun sin bira ga'u dhaggeeffattan bolootaaf sheerii gootan eebbifamaa kabajamaa jechuu asumaan nan jaalladha. Arrasigaa waaqayyo gooftaan immoo nu gargaara dubbii isaa hin baranna isa kana dursa garuu obboloota sagalee kan dhageenya biraan dhageessisuudhaaf sheer godha. Karaa baay'ee sagalee waaqayyo hin nagaama nan beeka. Karaatti waaqayyo gooftaan immoo laphee namaa tuqu hin beekamu. Waaqa duwwaa beeka gatii namarra jiru duwwaadha namni tokko ba'uu kan danda'u abbaan hojii waaqayyoodha. Gaheen waldaa kiristaanaa immoo kadhachuun barbaachisaadha. Jabaadhaa kadhadhaa lafa jirtanitti isiniin jechuun nan barbaada. Kanaaf dhaloota kana hin nageenye maraan dhaamsi koo inni guddaan karaan dhugaan jireenya Yesuus Kiristoos qofaan kan argamu. Jannata yookiin immoo mootummaa waaqayyootti galuun kan danda'amuuni karaa dhugaa jireenya isa ta'e karaa Yesuus Kiristoos qofaan. Kanaaf warri kana dhageessan dhageessisaa dhaloota biraan gahaa. Warri hin dhageenye immoo dhagaa Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu keessanii godhadhaa fudhadhaa. Isa keessa jireenya jira waan ta'eedhaaf. Namni isa qabu jireenya qaba. Jireenyi karaa biraatiin hin argama utuu ta'ee jireenya karaa biraatiin hin arganna utuu ta'ee Yesuus Kiristoos durbii Maariyaam keessaan gadi bu'ee dhalatee akka keenya foon uffatee dadhabbii akka namaatti gatii guddaa kaffalee garafamee du'uun hin barbaachisu ture. Garuu isanaaf jedhee gara biyya lafaa dhufe dhiphate gatiin ni kaffale sana yeroo hundumaa yaaduun karaa isaa malee immoo jireenya akka hin jirre beekuun barbaachisaadha. Gara isaa kottaa jireenya jira. Kanaan ala garuu mootummaa waaqayyoo gaduu miti arguun hin danda'amu jedha wangeelli kun. Dhugaadha immoo wangeelli kun dhugaadha. Jechi sobaa tokkittiin keessa hin jiru dhugaadha. Dhugaan kun waan dhugaa ta'eef dhugaa kanatti amanaa. Gaaf sana lubbuun keessan boqonnaaf haara galfii qabdi. Kana malee boqonnaaf haara galfii hin jiru. An argeera jireenya isa dukkana sana keessaa. Kiristoos gaafa ifa isaatiin dhufu ifa natti agarsiisu gaafa sidha jireenyi koo boqonnaa kan argate haara galfii kan argate. Isa boqonnaa naaf laate haara galfii naaf laate kana immoo warri kaanis warri boqotan hin jiranne haa boqotan jechuuf kan dubbadha yeroo hundumaa. Oolmaan namaaf oolee nama hin callisiisu nama dudubbisa malee. Kanaaf waaqayyo sinaa eebbisu gooftaaf galanni guddaan haa ta'u barsiisaa dhugaaf barsiisaa sirrii kan ta'e waaqa duwwaadha. Isa kanaaf waaqa nu gargaaree hamma irraatti nu baate yeroo kanas immoo nuuf laateen galateeffannaa itti fufnee dubbii waaqayyoo waliin hin dubbifannaa maqaa waaqayyoo ulfina guddaa haa argatu. Mootii maccaa hangafa nagaa waaqa hundumaa dandeessu waaqa irratti lafa irratti baraa amma bara baraatti galanni ulfinni guddaan siif haa ta'u. Yaa waaqayyo gooftaa warra dhugicha beekanii dhugaa ba'an kan nama taasisu si duwwaadha. Ijaa kanaatiif maqaan kee haa ulfaatu maqaan kee haa eebbifamu. Ammas yaa waaqayyo gooftaa barsiisaan dhugaan si'idha. Yaa waaqayyo akka hubataniif sammuu isaanii banee jedha dubbiin kee. Dhaloonni dubbii kana dhagaan dubbii kana yaa waaqayyo gooftaa akka hubataniif sammuu isaanii bani. Yaa waaqayyo gooftaa akka gargaaramanii dammaqanii dhaloota dammaqsaniif lafa dubbiin kun hin geenye warra dubbii kana hin dhageenye akka dhageessisanii fi yaa waaqayyo gooftaa yaada qalbii isaanii kakaasuun yaa waaqayyo jaalala keenyaaf haa ta'u. Ati dhaloota hundumaa gargaari warra dukkana keessa jiran warra jireenyatti fakkaatee jireenya keessa hin jirre gara ifaaf jireenya kanaatti ati fidi. Waaqayyo gooftaa jireenyatti akka
akka jiraannuuf waaqayyo gooftaa gara ifa jireenyaa kanatti nu waamtee akka isa keessa jiraannu yaa waaqayyo gooftaa bara jiraannu hundumaatti dhugaa keetti qabamnee isa gaarii ta'e fo'annee akka jiraannuuf ati nu gargaartaa ulfaadhu. Ana mucaa kee dura saba kee kanan jiru ayyaana keenaaf baay'isii karaaf kallattii hundumaatti na gargaari waan gootuuf ulfaadhu maqaa Yesuusiin ameen. Waaqayyo sinaa eebbisu eebbifamaa kabajama. Dubbii waaqayyoo nan dubbisaa macaafa qulqulluu keessaa ergaa warra Roomaa boqonnaa 12 lakkoofsa 1 irraa kaasee nuuf nan dubbisaa hamma waaqayyo nu gargaare. Waaqayyoon akka nu gargaaru abdiif amantii guddaan qaba. Lafa jiru hin beektu mi'i balballi yoo baname sagaleen garaagaraa yoo gidduu gale waliif obsinu jechuun nan barbaada. Waaqayyo ulfina guddaa haa argatu. Akkas jedha maqaa Yesuusiin nan dubbisaa obsaan na dhaggeeffadhaa. Ammas yaa obboloota koo araara waaqayyoof jedhaatii namummaa keessan qulqullaa'aadhaa fi waaqayyo duratti fudhatamaa akka ta'utti aarsaa jiraatu gootanii akka isa dhiyeessitanii isin nan gorsaa. Akkasittis hafuuraan waaqayyoof in sagadduu jedha. Lakkoofsi 1 maqaa waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Ammas yaa obboloota koo araara waaqayyoof jedhaatii namummaa keessan qulqullaa'aadhaa fi waaqayyo duratti fudhatamaa akka ta'utti aarsaa jiraatu gootanii isa akka dhiyeessitan isin nan gorsaa jedha namni waaqayyoo ergamaa waaqayyoo kan ta'e Phaawulosii jechaadha. Maqaa waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Egaa namummaa keenya qulqullaa'aadhaa fi waaqayyoon duratti fudhatamaa goonee dhiyeessuun anaaf isinirraa hin barbaachisu waaqayyo kanarra nurraa barbaada. Namummaa keenya kana kan keenya kan jennu tokko hin qabnu. Hundumayyuu waaqayyotu nuuf kenna. Hundumayyuu waaqayyotu guutuu godhee nuuf kenna. Inni hir'uu ta'ee jirus baay'ee isaan argitu miti. Guutuu godhee kan nuuf kenne qaama keenya eenyummaa keenya guutuusaa waaqayyoodha. Isa kanammoo nuti dabarsinee isa fuulduratti qajeelaa yookiin qulqulluu fi fudhatama akka qabutti isa duratti gaarii akka ta'ettiin isa duratti dhiyeessuun isaaf sagaduun barbaachisaa akka ta'e karaa nama isaan gorsa sagalee waaqayyoo maqaa waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Yeroo sanattiin macaafa qulqulluu kana kan barreesse nama waaqayyoo Phaawulos yoo ta'e saba Roomaatiif yeroo itti barreeffamedha. Har'a garuu anaaf isinitti dubbataa jira. Sagaleen kun yeroo sana hojjete humna dhabeetoo hin taane har'as amma bara baraatti isa humna qabu isa hojjetudha. Warra dhagayeef warra dubbichatti jiraatee fi isa hojjetudha dubbiin kun maqaa waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf warra dubbichatti qabamanii jiraatanii akka dubbichaatti gaggeeffamanii dubbichaan dhugaa dubbichaatti jiraataniitu jireenya keessa jiraatan waaqayyo anaaf asinaa taasisu. Namummaa keenya qulqullaa'aa waaqayyo durattis fudhatama akka qabaatutti fuula isaatti akka dhiyeessinu akka isaaf sagannu jireenya fi qulqullinaan eeggachuun jireenya fi fuula waaqayyootti akka fuula waaqayyootti fudhatamaa qabutti dhiyeessuun isaaf sagaduudha tokko. Isumaaf jiraachuun isaaf sagaduudha. Maqaa waaqayyoo eebbifamutti uffeenuuf nan dubbisa. Fakkeenya jireenya bara isa darbuu kanaa duukaa hin bu'inaa. Fakkeenya jireenya bara isa darbuu kanaa duukaa hin bu'inaa. Hin darba jechaadha. Jireenya irra jiraatan bor jiraatamuu dhiisuu danda'a. Isa kana duukaa garuu hin bu'inaa. Jaalalli waaqayyoo isa kam akka ta'e gargar baasuudhaaf yaada garaa keessanii haareffachuudhaan of diddiiraa. Jaalalli waaqayyoo immoo waan gaarii ta'e, waan isa duratti fudhatamaa ta'e, waan akeeka isaa fiixaan baasu hubachuudha jedha. Maqaa waaqayyoo ulfina guddaa haa argatu. Egaa jireenya keenya keessattiin jireenya bara isa darbuu kana wanta darbu fakkaannee dabarsuu otoo hin taane jaalalli waaqayyoo isa kam akka ta'e adda baafannee barree jaalala waaqayyoo isa sanattis qabamnee jiraachuun barbaachisaadha jechaadha. Tarii anootii jireenyi koo jireenya waaqayyootti tolu keessa hin jiru. Akkamitti waaqayyootti qabamee jiraadha. Jaalala waaqayyoo isa waaqayyoo jaallatu keessa hin jiru jettee akka of kassastuuf otoo hin taane sagaleen kuni akka of kassasuuf otoo hin taane sagaleen kuni yaada garaa kootii haareffachuudhaan of jijjiiruudhaan yaada garaa haareffachuu yaada garaa geeddarachuun fuula waaqayyootti nissaa galu
fuula waaqayyootti wanta dabarsaniif dhiifama gaafachuu gara fuulduraatti immoo akka ulfina isaaf ta'uuf akka jaalala isaaf ta'utti jiraachuudhaaf isa kadhachuu ayyaana isaa malee mtu waan hin danda'amneef foon dadhabaa dhabaannee jirra. Godoo nuti keessa jiraannu kun foon keenya inni waaqayyo nuuf laate kuni dadhabbina baay'ee gara baay'eetti nu harkisuu danda'a. Haa ta'uyyuu malee isa kana keessatti jaalala waaqayyootti qabamnee jiraachuudhaaf yaada garaa keenyaa geeddarachuun jireenya keenya fuula waaqayyootti haaressinii fuula isaatti dhiyaachuun anaaf isinirraa hin barbaachisu. Akkas akka goonu waaqayyo anaaf isinaa gargaaru itti fufee nuuf hin dubbisa. Ayyaana isaa anaaf kennameen namni waan yaaduun isaaf ta'u caalaatti akka of hin yaanne tokkoon keessanitti nan hima. Garuu adduma addaan akka amantii isaaf kennameetti akka of ilaaluun ta'uufitti haa yaadu. Nuhi dhagna tokkotti bu'aa dhagnaa baay'ee qabna. Bu'aan dhagnaa hundinuu immoo hojii adda addaa qabu jedha. Yesuus Kiristoosiif galanni guddaan haa ta'u. Namni tokko akkuma ayyaana isaaf kennameetti. Anamma fakkeenyaaf fuula keessanitti dubbii sagalee waaqayyoo kanaa qabadhee dhufeera. Nan beekaaf miti. Dubbii kanan na beeka. Wangeelan na beeka malee ani wangeelan beekaaf miti. Nan beekaafis miti. Amma ayyaanni isaa naaf baay'ate. Amma na gargaare, amma ni na dhageessise, na hubachiise, isa nama ni na argisiise kana ulfina ni na agarsiise kana dabarsee warri kaan isa akka arganiif fuula waaqayyootti dhiyaadhee jechaadha. Fuula keessan qofas miti. Fuula isaa dhaabadhee immoo akkan hin dogoggorreef, akkan irraan kaanneef isa irraa ayyaana kadhataa. Ayyaana naaf dabalee jecha dubbii isaa dhugaa ba'a. Namni jedha ayyaana isaa anaaf kennameen namni waan yaaduun isaaf ta'u caalaatti akka of hin yaanne tokkoon keessanitti nan himaa jedha. Garuudha adduma addaan akka amantii isaaf kennameetti akka of ilaaluun ta'uufitti haa yaadu. Akkuma amantaa isaaf kennameetti of ilaaluun yaaduu qaba malee sanaa olitti yookiin of dhibbisuudhaan of rakkisuudhaan yookiin immoo of tuulummaadhaan of tuulummaan baay'ee dubbii sagalee waaqayyoo keessatti of tuuluun sirrii akka hin taane seexanni sababii of tuuleef kan inni gad darbatan jalqaba seexanaa'el yookiin immoo ergama waaqayyoo akka ta'edha. Garuu sababbiin gad darbatamuusaa waaqayyoo irratti of kakaasuu isaati. Kanaaf of tuulummaan nan beeka jechuun of jajuun hin barbaachisu. Beekaa waaqayyoodha. Hubattuudha sani kana hin danda'atu kan jennu kan ofitti eenyuun tokko hin qabne. Garuu amantii amma waaqayyo amantii keessa keenya kaa'ee dabarsinee dhugaa sana dhugaa baana. Waaqayyoodhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyo naaf isinaa gargaaru. Ayyaana nuuf haa baay'isu. Lakkoofsa 4 nuyi dhagna tokkotti bu'aa dhagnaa baay'ee qabna. Bu'aa dhagnaa hundumaa immoo hojii adda addaa qabu jedha. Qaama keenya kanarra qaama garaa garaatu jira. Yeroo jennu harka koo kun eenyudha jira kan biraati, nurri kan biraati. Wantoonni kun hundumtu faayidaa ga'ee mataa isaanii hin qabu. Yeroo akkas jedhu kana akka waldaa kiristaanaa keessatti raajiin jira, barsiisaan jira, paasteriin jira, gaggeessaan jira, amantoonni jiru, daaqonoonni jiru. Isaan kun waldaa sanaa fi barbaachisaa waan ta'eef waaqayyo laata. Ayyaana kana waaqayyo laateeti. Ayyaana raajummaa, ayyaana paasterummaa, ayyaana barsiisuu, ayyaana wangeelaa yookiin lallabaa kan laatu waaqayyoodha. Barsiisaa waldaadhaaf hin laata waaqayyo. Raajii waldaadhaaf hin laata waaqayyo. Abbaa mul'ataa waldaadhaaf hin laata waaqayyo. Kan laatu waaqayyoodha. Abbaan ayyaanichaa waaqayyoodha. Waldaa kanaaf garuu hundumtuu waan barbaachisuuf maalitti fakkeesseeti qaama keenyarra qaama baay'eetu yookiin jira mana keenya kanarra. Isaan kun hundumtuu iddoo isaaniitti barbaachisu. Kanaaf waldaa kiristaanaa keessatti hundumtuu hin barbaachisa. Wanti hin barbaachisne tokkollee hin jiru jechaadha. Wanti faayidaan ala ta'e tokkollee hin jiru. Hundumtuu faayidaa qaba, hundumtuu bu'aa qaba. Maqaa waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Galanni fi ulfinni guddaan waaqayyoof haa ta'u. Lakkoofsa 5tti nuuf dabala. Akkasuma nusi immoo utuma baay'ee taanee jirru Kiristoositti dhagna tokko nus bu'aa dhagna waliitii jedha. Akkasuma nus immoo utuu baay'ee taanee jirru Kiristoositti dhagna tokko nus bu'aa dhagna waliitii jedha. Nuti baay'eedha, qaamaan baay'eedha. Waldaan kiristaanaa jedhamu girgiddaa xaaraa isaa miti. Saba achi keessa jirudha. Saba achi keessa jiruuf immoo waaqayyo akkuma ammas niin jedhee toora tooraan laateeraa fi
raajota laateeraa fi paasteroota laateeraa fi faarfattoota laateeraa fi barsiisota laateeraa fi gaggeessitoota daaqonoota laateeraa mana waaqayyoo keessatti baay'ee namni hojii hin qabne hin jiru. Hundumtuu ga'ee hojii isaa qaba. Namni zim jedhee gara mana waaqayyoo dhufe zim jedhee taa'u hin jiru. Yoo abbaan hidhee of kaa'e malee jechaadha. Hundumtuu ga'ee hojii isaa qaba. Nama hundumaa gooftaa fudhate taanaan dhugaa kana ba'uun isarra jira. Kun dirqamaadha. Isa kana isa dhageenya isaa arginu isatti boqonne kana darbinee dhugaa bahuun jechaadha. Isa kana waldaa kiristaanaatiif kenne. Sabni sun baay'eedha. Garuu saba sanaa fi kennaan sun hundumtuu barbaachisaadha. Hundumti saba sanaa garuu qaama Kiristoos. Abbaan isaanii tokkicha. Mataa waldaa kiristaanaa Kiristoosii jedha dubbii waaqayyoo. Kanaaf qaama tokko Kiristoositti qaama tokko. Hundumtuu barbaachisaadha. Walii keenyaaf hin barbaachisnaa jechaadha. Maqaan waaqayyoo ulfina guddaa argate waaqayyoo haa kabajamu. Hanga lakkoofsa 5 qofatti kan inni of dubbisee itti fufnee hin dubbifanna yeroo biraas waaqayyoo isa nu gargaareef galanni guddaan haa ta'u. Maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Dhugaadha guddaa waaqayyootti nan gammada. Baay'ee waaqayyoodhaan nan galateeffadha. Akkasin dubbii kanarraa waa baay'ee hubattan, akkasin dubbii kanarraa waan hedduu argattan abdiif amantii guddaan qaba. Akka fuula waaqayyootti jaallatamutti, akka fuula waaqayyoo isaaf ulfina isaaf ta'utti akka jiraannu waaqayyoo anaaf isinaa gargaaru. Gooftaan ulfina guddaa argatu. Lakkoofsa 6 kaasnee yeroo biraatti deebinee waliin hin baranna. Waaqayyoo barsiisaa sirriidha. Olii isa dhufe sagalee waaqayyoodha. Sagalee waaqayyoon naa dhufu akkuma bokkaan roobee osoo waa'ee hin biqilchin olii hin deebine dubbii waaqayyoo dhufe waa'ee ijaaraa waa'ee diiga. Kan diigu isa hamaa biraa ta'e hin diiga. Ammayyuu inni hamaa biraa ta'e haa diigamu. Harka waaqayyootiin inni gaarii ta'e biqiltuun abbaan koo hin dhaabnedha. Hin guddatuudha. Hin buqqaa, hin gubataa malee. Kanaaf waan ulfina isaaf hin taane jireenya kee keessatti kan ijaaramee jiru jibbi hamminni kan ulfina waaqayyoof hin taane kan siif eebba hin taane maqaa Yesuus Kiristoosiin ammayyuu haa buqqa'u. Inni waaqayyoo biraa ta'e inni ayyaana isaa biraa ta'e jaalalli kennaa waaqayyooti. Wal danda'u wal baachuun hubannaan ogummaan hafuura wal danda'u qabaachuun kun waaqayyoon biraadha. Isa waaqayyoo biraa ta'e immoo waaqayyoo kan nuuf baay'isu waaqayyoodhaan hin kadhanna hin dagaaga hafuurri waaqayyoo hojii waaqayyoo waan ta'eedhaaf gooftaan galata guddaa argate waaqayyoodhaan hin galateeffannaa. Maqaan waaqayyoo haa eebbifamu. Guddaa baay'ee si galateeffannaa waaqayyoo galanni guddaan siif haa ta'u. Maqaan kee haa eebbifamu. Maqaan kee haa kabajamu. Ati barsiisaa sirriidha. Ati yaa waaqayyoo gooftaa ogeessa taatee hafuura ogummaa hafuura hubannaa jedha. Hafuura sodaa waaqayyoo jedha dubbiin sagalee kee eeyyeen yaa waaqayyoo gooftaa hafuuricha yaa waaqayyoo inni namaaf laattu ati waaqayyoodhaa eebbifame. Ammas si sodaatti qabamnee akka jiraannu si sodaannee ulfina kee keessa jiraannee yaa waaqayyoo akka ulfina kee arginu. Shi jireenya har'aa miti jireenya isa bara darbuu kana duukaa hin bu'inaa jedha dubbiin kee. Eeyyee jaalalli waaqayyoo maal akka ta'e adda baafannee barree jaalala kee keessatti jiraannee ulfina kee akka arginu bara keenya guutuu akkasiif jiraannu si jalatti gajjennee ulfina keetii yaa waaqayyoo gooftaa ulfinatti darbuu akka dandeenyu ayyaanni kee anaaf dhaloota kanaaf haa baay'atu. Ameen jedheera dhaloota dubbii kana dhagaan hundumaa yaa waaqayyoo gooftaa haala isaan keessa jiran ani hin beeku ati garuu hin beekta. Ijji waaqayyoo lafa hundumatti arga jedha. Ana hafuura keessan jaalaa isinitti aaneen jira inni jettee hafuura keetiin lafa ijoolleen kee jiranitti isaan qaqqabachuun isaan gargaaruun rakkina isaan qabee jiru dhiphina isaan qabee jiru keessaa harkistee buttee isaan baasuun jaalala kee fedha kee haa ta'u. Wanti ulfina keef hin taane wanti si biraa hin taane immoo ijoollee kee irratti gonkumaa hin ta'in raawwatee hin ta'in wanta maan qopheesse wanti jal'inaan qophaa'e humna maqaa Yesuus Kiristoosiin qilleensarraa lafarraa diigeeraa maqaa kee maqaa Yesuusiin haa diigamu. Dhaloota irratti hojjechuu hin danda'in ni qalbii dhalootaa bitu ni yaada dhalootaa bitu humna dhiiga Yesuusiin bittaan hafuura yaa waaqayyo waaqa jiraata dukkana kana kan diigame haa ta'u qilleensarraa lafarraa haa diigamu. Waan diigduuf ulfaadhu kabajame eebbifame ana mucaa kee na gargaari yaa waaqayyo gooftaa dhaloonni kana dhagaan hundinuu hamma dhumaatti dhaabbatanii warra mootummaa kee dhaalan maqaa Yesuusiin haa ta'an hin gootaa ulfaadhu maqaa Yesuusiin ameen. Eebbifamaa kabajamaa ulfaadha. Ayyaanni waaqayyoo daangaa malee isiniif haa baay'atu. Waaqayyo karaaf kallattii hundatti isin haa gargaaru. Warra irra mul'atee bor dhokatu otoo hin taane warra amma dhumaatti dhaabbatee mootummaa waaqayyoo dhaalu anaafis waaqayyoo haa taasisu. Eebbifamaa kabajamaa lafa jirtanitti immoo yeroo dubbii isaa dhaggeeffattan waaqayyo ayyaana isiniif haa baay'isu naan jechuun dagatina. Eebbifamaa maqaa Yesuusiin.